Akkam jirtu hundi keessanuu nagaa keessanii egaa koo beekamaa ministeerri barnootaa guyyaa kaleessaa ibsa baasee tureen qormaata intiraansii sa'aatii 6 booda yookaan wiixataa irraa sa'aatii 6 booda barattoonni ilaallachuu akka danda'an ibsee ture. Garuu barattoota baay'eetii yeroo kana gaaffii kan ta'aa jiru qormaata kana akkamitti akka ilaallatanidha. Anis immoo bifa gabaabaa fi bifa salphaa ta'een qormaata keessan akka haraatti ilaallachuu dandeessan isinitti agarsiisaa. YouTube channel kana subscribe gochuun eegala. Jalqaba irratti gara Telegramii keenyaa dhannee search bar keenya irratti ES result bot kan jettu sana wanti taana jechuudha. Barreeffama kana search gootu jechuudha Telegramii irratti. Bootii kana gaafa tuqxanuu akka argaa jirtan kanatti optionii garaagaraa ittiin qormaata keessan ilaallachuu dandeessan isinii kenna jechuudha. Websaayitoota garaagaraa, SMS garaagaraa fi bootiin kan irratti illee qormaata keessan ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu asuma irratti yeroo waan tokko isinitti immoo qormaata kana gaafa ilaallattanuu waayifaa yookaan immoo daataa silkii keessan qofaatiin akka ilaallattan isinii jechuu barbaada. VPN fayyadamtanii ilaallattu yoo ta'e VPN akkuma beekamu neetwoorkii biyya alaati waan ta'eef akka akariitti isin ilaalu waan ta'eef qormaati keessan kun karaa kana isin ilaaluu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf yookaan karaa bootii kana yookaan immoo karaa websaayitoota kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Meeksii tokkicha isinitti agarsiisa. Lakkoofsa tokkoffaa irratti ishee argamtu kana ishee isin ilaalla jechuudha. Gaafa akkatti ilaallu akkuma argaa jirtan student result jedhee asitti admission numberii isin gaafate jechuudha. Admission numberii keessan yookaan immoo lakkoofsa koodii lakkoofsa keessanii gashitu jechuudha. Fakkeenyaaf koodii kana yoo gashee akkuma akkasiniif galu jechuudha. Koodii keessan achiin maqaa keessan jalqabaa fakkeenyaaf abdii yoo ta'e abdii jedheen gashe jechuudha. Achiin gadi buutanii check result kan jettu kanarratti tuqxu jechuudha. Qormaanni kun waan hin gadhiifamneefi ammaa fi uumaa odeeffannoo isinitti agarsiisuu hin danda'u. Garuu gaafa gadhiifamu maqaa keessan sirrii fi koodii keessan sirrii yoo gashitan isinitti agarsiisaa jechuudha. Inni lammaffaa websaayitii isa kanadha. Ammaaf websaayitiin kun hojjechaa hin jiru. Maaliif akka ta'e beeku garuu websaayitiin kun amma hojjechaa hin jiru. Akkasumas immoo SMS yookaan silkii keessaa fayyadamuudhaan 6284 irratti erguudhaan qormaata kana ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Maqaa keessanii fi admission numberii keessa isin gaafata. Karaa kanallee ilaaluu dandeessu jechuudha. SMS yookaan karaa text jechuudha. Bootii masa kanaan immoo akkaataatti ilaaluu dandeessan yoo isinitti agarsiisu. Start kan jettu isinii dhufa akkuma bantaniini. Start kan jedhu amma irra deebiin tuqaanii start kan jettu meenuu jala seentanii achiin erga kana tuqxanii booda check my result kan jedhu kana hin argisu. Jarreen kana keessa open my app alternate ways to check kan jedhu irra darbitanii check my result kan jedhu tuqxu jechuudha. Achiin please send your admission number jedha. Admission number keessanii natti ergaa jedha. Admission number keenya itti gashina jechuudha. Achi booda immoo maqaa keessan jalqabaa gashaa jedha. Maqaa keessan jalqabaa hin gashitu jechuudha. Maqaa ittiin qoramtan jechuudha. Kanaaf abdii madheen ergachuun akkuma wanti itti jechuudha. Isin maqaa keessan gaafa gashitanu isinii fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf qormaanni kun akka hin gadhiifamne illee waan tokko asirratti cheekistiidhaan nu ergee jira jechuudha. Karaa biraa immoo qormaanni kun yoo isin ilaalamuu didee karaa elaa.tube kan jedhu koomentii jala isiniin ka'a. Karaa sana ilaaluu dandeessu. Hunda keessaniif carraa gaarii hawwaa. Wanta gaaffii isinitti koomentii seekshinii jala ka'a. Akkasumas immoo yoo isin neetwoorkii isin rakkisite karaa Telegram chaanaalii koo elaa.tube argachuu dandeessu. Nagaatti.